በጣም ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍነው ከሰማሁት በላይ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ወንድሜ ስላንተ ይነግረኝ ነበረ። ወንድሜ ጉደታ ይነግረኝ ነበረ። ከነገረኝ በላይ ነው ያየሁትና በጣም የሚደነቅ ጸጋ ውስጥ አይቻለሁ። ሁለተኛ አንተ መገለጥን የምትናገር በቃል ውስጥ እንደሆነ ተረድቻለሁ። መልእክት ታስተላልፋለህ። በብዙ ነገር ተረድቻለሁ። ሰው ትንቢትን ይናገራል። አንተ ግን ትንቢትን በቃል ውስጥ ስትናገር አይቻለሁ። የብዙ ሰዎች መልስ ተመልሰዋል። እኔ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ እና ይሄ በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። በሌላው ደግሞ በዝማሬም እያገለገለክን ነው። እንደገና ደግሞ በማስተርጎም እያገለገለ ሶስት ስራ ላይ የሰራ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ረክቼ ባለው ጌታ ጸጋውን አብዝቶ ይጨምርልን። እሺ እኔ ዋቀዮ ሁንዱማ ዱርሳ ዋቀዮ ሲያይብሱን ጀለባነ ሲንጀሩ ቀቡ አያኒ ዋቀዮ ከልማን ጫላ ayyaanni isaa kanumaan caala daarii lafaa hanga daarii lafaa darbee siinaa hojjetu ani amman eegee olitti waaqayyo sirraan darbee nuuf hojjeteera. Amman eegne ol amma waaqayyoon eegne olitti darbee ayyaanni waaqayyo lafa kanatti hojjetee jira. Ammumallee waan jennu hin qabnu waaqayyo ammallee dachaa dirribii waaqayyo si haa eebbisuun jedha. Ayyaanni gooftaa ammallee darbee sirraa naa mul'atu. Dhaan dhalootaa yeroo tajaajila keetiin hiikamu argeen jira. Baan dhalootaa yeroo dhaloota rabuu arginee jirra. Waaqayyo amma nuti si eegne olitti siin hojjetee harki waaqayyo yeroo diriiru argineerra. Barsiisaa ati barsiistu keessaan yeroo ergaan dubbatamu argineerra jirra. Raajii yeroo raajamu arginee jirra. Waan jennu hin qabnu waaqayyo dachaa si haa eebbisuun jedha. Tajaajilli kee ammallee darbee haa eebbifamu siin jedhaan. Yaanni nani qabu yaada gabaabduun kaa waa'ee obboleessa koo guutaatii fi guutaa nanaaf aaraa otoo hin taane guutaa nanaaf guddisaa hafuura kiyyaatis gorsaa hafuura kiyyaatis buraayyuu keellaa kan jedhamutti isa jalatti sagalee waaqayyoo hirmaachaan ture na gorsuudhaan jajjabaadhuudhaan jechuudhaan nama na gargaaree karaa hafuuraa na wajjiniin ta'edha. Innaa waaqayyo nu gargaaree jennaan immoo akka carraa ta'ee gara biyya dirra du'aa ofii kiyyaa waan an dhufeef hafuura keessa jiruu fi ayyaana keessa jiru ergaa keessa jiru waan an beekuuf waaqayyo na gargaaree karaa waldaa karaa mariyootaa karaa jaarsolii waldaa gara dhimma obboleessa koo haasa'een ture. Isa dura garuu torbee lamaaf waaqayyoodhaan karaa wangeelaawwii karaa hafuuraa abbaa kiyyaa isheetuu wangeelaawwii isheetuu wajjiniin waaqayyoon kadhachaan ture. Sanirraan kan ka'e waaqayyoo akkuma naa dubbate nan dursaa sagalee koon nan dursaa natu dubbata jedhee sagalee waaqarraa hafuura qulqulluutiin gara kootti dubbate. Sanirraan kan ka'e abdii godhadheen obboleessa koottis sagalee kanaan amaneen gara silkiidhaan gaafa itti dawwalu innis abdii guutuudhaan sagalee abdiitiin bakka waaqayyo haa jedhu malee nan dhufa erga jedhee booda bakka anis nan amanee itti deddeebinee jaarsolii wajjin haa ta'uu karaa wangeelaawwii waaqayyoon kadhachaa turre waaqayyo nan dursa jedheera. Kanaaf waaqayyo hojii gurguddaa hin hojjeta jennee amannee akkasumatti obboleessi koo immoo waamicha waldaa kiristaanaa waamicha jaarsolii waldaa kabajee gaafa lafa kana dhufu gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Haa ta'u garuu gammachuu irra caalu immoo fedha waaqayyoo ta'ee akkuma dura sagalee isaan dubbatee hojii gurguddaa hojii ajaa'ibsiisaa karaa eebba ikoonomiitiin karaa eebba hafuuraatiin karaa fayyinaatiin karaa hafuura qulqulluutiin karaa seexana rukutuutiin harki waaqayyoo karaa obboleessa koo guutaa diriiree hojii hojjechuu isaatti baay'ee guddaa kan na gammachiisee fi hamman isa amanu caala immoo dabalee anillee obboleessa koo kana wajjin tarkaanfachuudhaaf honneen keessa koo kaka'ee amma dubbachuu waaqayyoos hamma kana jedhamee tilmaamuu hin dandeenyetti hojii gurguddaa obboleessa koon hojjeteera. Eenyumayyuu miti waaqayyo galata argatu. Obboleessa koo immoo waamichaa barakee jireenya kee haaboo gooftummaan haaboo mucummaa Yesuus Kiristoos waaqarraa naa kennee sin eebbisa.
waaqni waaqotaa leencichi Yihuudaa inni kaleessa si wajjin ture inni har'a si wajjin jiru inni bara baraan si wajjin ta'u waaqni kaleessa si gargaaree hamaaf gaarii irra si dabarsee ayyaana irratti ayyaana si baay'isee dhaloota si jalatti ijaaree Waaqayyo namoota baay'eetti karaa argisiisee har'as argisiisaa kan jiru ammayyuu bara baraan darbii tajaajili bara baraan eebba Abiraam eebba Yisihaaq eebba Yaaqoob fudhadhu bara baraan darbii lallabii otoo seexanni ilaalu otoo biyyi lafaa ilaalu otoo jinni hundumtuu ilaalu ati misiraachoo sagalicha fudhattetti milkaa'ii ammas sin eebbisa hundumarra kan caalu jireenya bara baraa isa eenyumaan kamiinuu hin tilmaamamne jireenya bara baraa san keessaa Waaqayyo qooda siif haa kennu. Waaqayyo ijoollee kee, Waaqayyo bara kee, Waaqayyo haadha manaa kee, Waaqayyo ikoonoomii kee, Waaqayyo tajaajila kee bara baraan siif haa eebbisuun jedha. Mudoo waa tokko sirratti hin argine dhugaa Rabbii Waaqayyo gooftaan ayyaana isaan si wajjin ta'uusaa nan argeera gammadeeras. Kanammoo sitti haasa'uun koo wayin immoo akkati jajjabaattu miti wayin akkaatii si isuuf wayin immoo yaada biraati wayin immoo waanan si jaaladhu miti qixa sirrii ta'een ayyaanni Waaqayyo gooftaa maccaa waan hojjateef isa dhugaarra dhaabadhee gaafa lafa kanatti si waamnus immoo waan jaalala waliin qabnu miti hafuura qulqulluu sana abdachuurraanii kan si waamne hafuurri qulqulluun immoo inni kaleessa abdatame sun sarara si wajjin ta'eera gooftaa Yesuus Kiristoos ammas bara baraanis si wajjin haa ta'u. Waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana irratti humna irratti sagalee irratti siif dabalu jabaadhu waan tokkon siin jedha anis humna hidhadheen kaa maqaa gooftaa Yesuusiin akkuma karaa sagalee Waaqayyo nutti dubbatee si wajjin tajaajiluuf si wajjin adeemuuf gorsa kee dhaga'uudhaan yaada hafuura qulqulluun alaatti fudhachuudhaan kallattii hundumaanuu wanti nan isiin jedhe sitti dubbadhu. Hanga dhumaatti hin deemna hin tajaajillaa si biraan hafuu Eeliyaas naata Elsaa'insii ta'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo ayyaana isaa humna isaatiin anallee haa gargaaru sillee haa gargaaru baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa karaa hafuuraa abbaa kiyya karaa foonii obboleessa kiyyaa naaf jiraadhu naaf eebbifamii maatiin kee siinaa eebbifamanii kallattii hundumaanuu eebbifamaa siniin jedha. Yaanni kana caccaalu baay'ee jira ammaaf gabaabinatti Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii sin jaaladha sin kabajaa eebbifame. Itti fufi. Ulfaadhadha Waaqayyo gooftaan sin haa eebbisu yeroo bareedaa waliin qabaanne isa Waaqayyo gooftaan eebbisee nuu kenne yeroo bareedaa wajjin qabaanne sana hundumaaf finni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Anis baay'een isin jaaladha anis baay'een isin kabajaa ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Ameen. Namoota gooftaa amanan cimsaa qabaadha ofii keessaniifis akkuma isin barsiisaa ture hidhadhaa kaa'aadha carraa argannee deebinee wal arguu dandeenya lafa kana gubbaatti wal arguu baanne immoo gaaratti wal agarraa jabaadhaa baay'een isin jaaladhaa eebbifamaa isin haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Ameen.